Hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed kitaaba mata dureen isaa Hingaab jedhu barreessanii xumuruu isaanii karaa toora miidiyaa Feesbuukii isaanii dubbatan. Jawaar Mohaammed kitaaba Hingaab jedhu eebbisiisuu fi Oromiffaa fi Amaariffaan. Ay sagay. Isuma nyaachuma mataan isaa injeeraa jedhan kan afaan Oromoo akka ta'e illee namni beeku. Injira biddeen jira isa jedhurraa injira jedha. Mee nama kana sirriitti hubadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafune hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraasii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsa bashannansiisoo kan irratti dubbannu kan irraa barannullee baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jira. Oromoo ta'eegaa chaanala kana subscribe hin goone nama shakkisiisa. Subscribe gochuun dagatina. Wanni tokko isinirraa hir'atu hin jiru. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan namoota baay'ee bira akka inni gahu yoo dandeessan illee toora miidiyaa qabdan irratti share gochuudhaan support godhaan isiniin jira. Video tokko kan waliin ilaallu ta'a gara viidiyoo. Hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed kitaaba mata dureen isaa Hingaab jedhu barreessanii xumuruu isaanii karaa toora miidiyaa Feesbuukii isaanii dubbatan. Kitaabni kunis afaan Oromiffaa fi afaan Amaariffaatiin kan barraa'e yommuu ta'u, eebbi isaas Diisembarii 19 biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti akka ta'e ibsanii jiru. Egaa kitaabni kun baay'ee isaa eegamaa jira. Akkuma beekamu fuula Feesbuukii isaa irratti kaleessa post godhe laayikiin isaa gara 75,000 maal yeroon ganama kan seenee ilaalu namoonni baay'ee eegaa jiru. Akka ajaa'ibaatti eegamaa jira miti kaa namni miiranii poolitikaaf qabu kanarratti baruu dandeenya. Amaariffaaf Oromiffaan gadhiifama jedhamaa jira. Meegaa kan Hingaab alitsatsatam ዋው nuyyuu akka tokko የፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ አልጸጸትም መጽሐፍና የአንካራው ስምምነት ሁለቱን መረጃዎች ልንገራችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ጀዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ ጥበቃው ይበቃል ብሏል። አልጸጸትም ወይም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ሂንጋቡ የሚለው መጽሐፌ የፊታችን ሐሙስም ዲሴምበር 19 እንደሚመረቅና ላውንች የማድረግ ፕሮግራምም እንደሚደረግ ገልጿል። ይህም መጽሐፍ ታዲያ ብዙዎቹ በጉጉት እየጠበቁት ይገኛሉ። የሀገራችንን የመጽሐፍ ሽያጭ ሪከርድም ይሰብራል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። መጽሐፉ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ እንደምትመለከቱትም እንደታተመ ለመመልከት ችያለሁ። ረሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሞቃዲሾውን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድንም ማስማማታቸውና ከስምምነት ማድረሳቸው በትናንትናው ዕለት ተሰምቷል። በስምምነቱም ታዲያ የሶማሊያና የኢትዮጵያ መሪዎች አንዳቸው ሌላኛቸውን ሉዓላዊነት፣ አንድነት፣ ነጻነትና የግዛት አንድነትን ለማክበር ቁርጠኝነታቸውን መግለጻቸው ተመላክቷል። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ አስተማማኝ ደህንነቱ የተጠበቀና ቀጣይነት ያለው ዘላቂ የባህር በር መዳረሻ አክሰስ እንዲኖራት ስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ይህም ታዲያ በሉዓላዊ የሶማሊያ መንግስት ስልጣን ስር የሚተገበር ነው የተባለው። ለዚህም የሚሆን የኮንትራት የሊዝ ውልን ጨምሮ ሌሎች ሞዳሊቲዎች ላይ በቀጣይ በቅርበት አብሮ ለመስራትና ለማጠናቀቅ መስማማታቸውን ተመልክቻለሁ። በሁለቱ ጉዳይ ላይ ሰረተካ ያደኮቲቲ kitaabni kun fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti iyyuu seenaa ajaa'ibaa hojjetedha jira. Namoonni baay'een bitachuudhaaf cinqamaa jiranudha kitaabni kun. Haala ajaa'ibaan dhokatee wanta kanallee barreessaan jira yookaan akkas godhaan jira jedhees hin dubbanne. Haala ajaa'ibaa Diisembar 19 gaheera jechaadha. 19 jechuun torbee wayii natti fakkaata. Waaw akkasitti eebbisiisuudhaaf egaa meemi kan waliin ilaalu ta'a. Kitaabichas bitannee dubbisna. It's been a long day without my friend. In a world I love you. Música ya. Akan ina kana kante ko musika kante. Jacha malinni si anna kengli ficha subatti sit kore tu kabe moment dinno. Ko ka ber sabiti ni vis khalifa ta chawata jirta musika sa. Easy isuma bek tu sinasrati nastaka kalita fanu moromo yokin amarinya duma kya kanakani. Wanin bek leti zalte ngali menu nasto korin nunas pokori de geta. Mo boy chadashi. Sitti lamara sitti bara boy chadashi. Easy shabu. Abule easy vis khalifa malite. Abule era. Nastaka kalichini ko korsisim. Qotto. Tsaggaay kana yaanne re yaanne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rabbiin isin salphisin akka Muniiraa Muhammad salphisetti. Rabbiin isin salphisin.
والله وبالله ربي لك منيرة ما سلبست ربي نسين سلبس عمري أمد شنتماتي نكزك عمري أمد شنتماتي نكزك يا رب كونزي والله عمري أمد شنتماتي نكزك يا رب كونزي أماتي جرا فكاتي والله وبالله إفين جبه جريني مغانا نف جبه عمري أمد شنتماتي نكزك يا رب كونزي والله جريني بيا ربا غانا نمان جبه أمت رمو ميشير قرآت ربين والله وبالله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ربين إذن سلبسنا كمنيرا محمد سلبست ربين إذن سلبسنا كمنيرا محمد سلبست والله فيديو تنا شير قرآ والله وبالله ربين إذن سلبست ربين إذن سلبست هذا قبضني أبها قبضني والله منيرة محمد لا عليتي ما دينا فكاتي دبو ايجي ما ترمو فيديو ده شير كوبلينج ورادي يا ترى متى انا برانغا منيرة محمد مالتا دي اينو شي منيرة محمد مالتي قربان اينو منيرة محمد Isuma nyaachuma mataan isaa injeeraa jedhan kan afaan Oromoo akka ta'e illee dhugam keenya isaanis hin beekan illee keenya illee hin jira biddeen jira isa jedhurra hin jira jedha achumaan tolchuuf immoo bukeessuu nu barbaachisaa beeka bukoo isa afaan Oromootiin jedhu bokkaa jedha nama waan biraa maatti hin daballe jechuudha isa keessatti bukoo immoo caabii yookaan gamboo jenna gamboo jedhama gorora tuufna fakkeenyaaf tufee jenna tufee yoggaa jedhan taffaa jedhan isaan immoo laala kan ofuma keessanii madaala daldalatu immoo waan guddaa ta'ee beektee Oromoo beekeen daldalu kun akkanatti isintu akkanatti biyya nu tolche biyya nu bilisoomte daldalaan biyya nu bilisoomte jedhee uummanni biraa galateeffamaa jira haa ta'uuti daldalaan Oromooti eenyuyyuu waan qonnaan Oromoon dursu daldalaan Oromoon lolaan Oromoon dursu beekumsa bulchiisatiin Oromoo dursu hin jiru Afrikaa keessa isa dura kana godhate hin jiru daldala irratti duubee jenna jechuudha duubeen afaan biraati jedhameeti afaan amaarinyaati jedhameeti dukkaana jechaa jira namni dukkaa barreesse kan baay'ee nama komalchiise duubeen afaan Oromoo boodan sii fida duuban sii fida irraa suuqii sussuuqanii achirraa fuudhanii gurguru suuqii afaan Oromoo nyaacha keessatti immoo nyaanni guyyaa walakkaa nyaatamu guyyaa misaa jedhanii waaman misaa isa jedhu misii gabbachuu hin mise abalu mise gabbata jechuudha nyaata misaati nyaanni sa'a sana nyaatamu nyaana gabbinaaf hojiitti ifaajanii urki ba'ee daqqinee maal goonee isa deebinee bakka buusuudhaaf gabbisuudhaaf kan nyaannu misaa misii irbaata isa jennu iraata nu taasisan jechuudha iraata kanaafuu amman keenya ta'uu hin danda'u keenyayyuu kun jedha jechuudha warri jiru mataan isaanii du'e Oromoo keessa mataan namni lubbuu du'uu wayyaa mataa du'e barbada uffata qamisii jedhama qamisii goonka afaan biraa miti afaan Oromooti qaames qaama taasis qaama wal fakkeessi qaama taasis qursi jedhanii qursoo waan ganama nyaatamu waanuma ta'e waan garaan akka duwwaan taane itti aatan qursoo jedhaan kan irratti nyaatamtullee qursoo leemmatii xiqqashuu kanaaf qursoo jedhaan qursiin afaan Oromooti qursoo isa jedhu irraachi jallifatan farda maaliin luugaam jedhanii waan meeshaa fardaa hunda afaan Oromootiin waam luugama jedhu kooraa jedhu ol koruu waan daabboo jedhu daboo irraa dhufe daboo yeroo durii kaasatti fayyadama gaafa uummata naannoo galaana Abbayyaa kana jiraachaa ture naannoo durduroo keessa akka Heroodites barreessee jira uummanni gurraachi waan daabboo jedhamu kana akka nyaatu keeleeti jedhaniini keeleetii nyaataa jedhee barreesse keeleetii isa inni qiixxaa jedhu kana jechuudha keeleetii nyaata nyaanni isaanii beekamaan yeroo mara keeleetiidha jedhee barreesse Heroodites uummata gurraacha uummata Nuubiyaatidha uummata Misir duriitiin keeleeti egaa daabboo kan amma jedhamu shawaa daabboo faabrikaa minaamin jecha oolan kun daabboon daboo isa jedhurraan yeroo daboo qophaa'a bal'inaan muramee kan nyaatamu kun daboon isa fayyadama kanaaf daabboo nyaanni isaanii qophaa'u daabboon daboo duulaa jedhanii duulaa warri duulaa
dur gaafa meeshaan hin jire duula meeshaa duulati duulaa kan jedhamu isuma kana fudhatanii duulaa jedhanii galabaha kan galurraa hanachi bahu galabaa kan callaan manatti galu kan irraa immoo achi bahu galuurraa hafu galuurraa baha galarraa baha galabaa kabiraa rafuurraa irafti jedhan rafuun irafti ta'e rafe arrafe du'aadhanis arrafe jedhu mitire irrafe beeka irrafe rafuurraa iraftii ta'e arrafee ta'e kana yaadadha reeffan gaalaala arrafe jedhuun reeffa arrafe jedhuun reeffa isa jedhu jechuudha waan mixii jedhamu immoo mixiiti jedhanii mixii xiqqashoo jechuudha famma akka ilbiisa lafarra deemtuun mixii jedhaan oromoon isaan immoo mixiiti jedhanii kabiraa abbaa warraa jedhanii fudhatanii nama abbaa warraa jecha abbaa warraa uummatanii tuqa jaarraa 16ffaatti dura dhufee jiraachaa ture abbaa warraa immaa warraa abbaa warraa waan tokko waan gaafa qabu kan ittiin waa utuban baallaa kan jennu nutis baallaa achittis baallaa lakkaa'ee saniin fixu jechuudha kanaafuu uummanni kun hangafaa kan jennuun kanaan lafa kaalee miti. Nama kana dhageessanii waan ajaa'ibaa waan nutti yaadne argitanii nama akkas dhugaa Oromoo nuuf baasu nuuf baay'isu rabbi nuuf baay'isu egaa viidiyoon rafa qabadee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada gabaabbatus hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show baay.